nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ashama harka fuun nagaa keessanii ani nagaa fudha. Ani maqaan koo Lalisee jedhama. Biyyi koo immoo aannoodha. Kan jiru Saawudiin jira. Rakkina hedduu keessa hin jiran Madamiinkoo eddiin dhiistee baatee ji'a 2 fixxee jirti. Waan tokko mana keessa hin jiru. Ani kun du'aaf jireenya keessa hin jira mana keessatti kophaa koo. Kanaaf sagalee naataa Oromoo kosiniin jedha. Sagalee naataa ani du'aaf jireenya gidduu hin jira. Rakkina hedduu keessa jira. Kanaaf warroota qaamni kun inni kun ilaashisu biraan sheer godhaatii biraan nagaa siniin jedha. Rakkina keessaatii na baasaa rakkina keessa hin jira jedha. Wayyo miskiinatu Waaqayyo saduukaa ta'u obboleettii koo Waaqayyo rakkina kana keessaa si haa baasu. Hedduu garaa nama nyaatti. Madamiinkoo ji'a 2 guuttee erga nagatteetiin manaa deemtee mana keessa wanni tokkoyyuu hin jiru jette obboleettiin keenya kun. Garaa nama nyaatti dhugaa Waaqayyo. Maaloo na dhaqqabaayi maaloo jetti. Sanuu baay'ee haarawaa natti fakkaatte aaddisiidhaa kan jirtu Saawud Arabiyaadha. Mucayyoo kana namoonni gargaaruu dandeessa adiraa keessa sheerii godhaatii nama bakka dhimmi ilaallatu kana biraan gahaa isin jedha hordoftoota kiyya. Eebadee hedduu takka garaana nyaatte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo isiniin jedha. Isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jedha hordoftoota koo. Akkasuma kaa warroonni chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya gahaa. Akkasuma laayikii illee nu godhaa. Laayikiin keessanis nama jajjabeessaa. Laayik sheeriin keessanis hundumtuu nama jajjabeessa waan ta'eef na gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan obboleettiin keenya kun akkuma anaa akkuma si'iitti nan dalagadhettee biyya Saawud Arabiyaa dhuftee mucayyoon kun erga dhuftee aaddasiidha. Akkuma argaa jirtanii baay'eellee beettee viidiyoolee akkas nama akkasitti waraabuu miti. Akkuma viidiyoo ishee argaa jirtan irratti sagalee ishiitu ittiin cammare malee baay'ee dhageessisu dhugaa dubbachuu jechuudha. Hedduu takka garaa nama nyaatti. Nyaannantu waan ijoollee keenya hin goone hin jiru. Obboleettiin keenya kun kaayii mana keessatti erga nagattee deemtee ji'a 2 guuttee mana keessa homtuu hin jiru. Wanti nyaata wanti dhugan hin jiru. Maaloo sagalee naataa lubbuutii ana baraaraayi. Waan nyaadhus waan dhugus dhabeera jechaa jirti obboleettiin keenya kun. Dhugaa dubbachuu fi wanta akkanaa kun baay'inaan ijoollee keenya irratti wanti nyaanni akkasuma madaamonni qabanii jiran hedduutu jira jechuudha. Kanaaf immoo adaraa keessan obboloota koo viidiyoo kana sheerii godhaatee dhimmi ishee ilaalu biraan gahaa. Maaliif namni baasuu danda'u mucayyoon kun Saawud Arabiyaa kan jirtu. Namni kun fakkeenyaaf mucayyoo kanarra sheerii hoo godhee viidiyoo ishee olii gad deemee arguu danda'a. Namni gargaaruu danda'u jiraachuu danda'a waan ta'eef sagalee naa ta'a jechaa jirti. Waaqayyo ishii duukaa haa ta'u Waaqayyo isin haa eegu. Dhugaa rabbi ijoolleen keenya dararaa hedduu keessa jiru. Ijoollee shamarranii hedduu dararaa keessa jiru ammallee keessaa kan Saawud Arabiyaa jechuudha. Adaraa keessan of eeggadhaa. Akkasuma immoo ijoollee wanta akkanaa agartanii irratti hojjedhaatii sheerii godhaafi. Nuti ijoollee wal malee wanni qabnu tokko hin jiru jechuudha. Gaafa ati sheerii gootee laayikii gootee nama biraan akka gahu taasiste wal gargaarree namni kun gargaaramuu danda'a. Ijoollee baay'eedha gara tokkotti ijoolleen gargaaramaa turte. Sagalee ta'amee fi viidiyoon ciccitee kun immoo kan asumarraa ciccinu hojjennu kaallee ciccitee gara feesbuukitti raabta'anii fi namoonni ijoollee baay'ee baraaran hedduutu jira jechuudha. Kanaaf adaraa keessa waliin gahaa wal biraallee gaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Obboleettii kiyyallee Waaqayyoon harka diinaa keessaa si haa baasu. Hin nyaannaa tana ijoollee keenyallee waan akkana godhee ijoollee keessattuu afaan hin beekne kana hedduutti taphachaa jiran jarri. Akkuma barbaadan gochaa jiru waan ta'eef adaraa keessanii of eeggannoodhaan koottaa gizee biyya armaa kanallee uftanii informaashinii namarraa guurradhaa informaashinii namarraa fudhadhaatii koottaa isin jedha hordoftoota kiyyaa. Maaliif ijoollee nama afaan hin beekne baay'inaan rakkachaa jirtu ijoolleen jechuudha. Kan lookeeshinii argachuu hin dandeenye jira. Kan bilbilumaayyuu yoo siraataniin viidiyoo waraabbatee akka sagalee ta'amuuf hin tarne jira. Waa hedduutu jira ijoollee dhugaa rabbi. Jireenyi biyya ormaa isa kana qabdee adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyo isin haa eegu. Isiniin jechuu jaaladhaa. Viidiyocha kana sheerii godhaatee bakka dhimmi ilaallatu biraan gahaa. Maaliif
gargaaruu danda'u jechuudha. Mucayyoo kana achi baasaniitillee yoo biiroo galchan jechuudha. Yoo biiroolee galtee jechuudha. Mucayyoo nama beeku ta'e biirootis illee bilbilachuu dandeetti. Amma biirootis bilbilachaa hin jirtu. Yaa si jammar immoo warri biiroo ijoollee keenya wanni godhan tokko iyyuu hin jiru. Hin beektanii hundumti keessan hin beektan. Biiroo namaa gochaa jiru. Kan biiroo keenyatti kan siree ijoollee keenyattu akka jarri kun akkana taasisu kan taasise warra biiroo keessatti. Warri biiroo wanta akka sagalees nu ta'aa hin jiranii bakka nu jirru iyyuu quban qaban gaafa ati asii itti dubbatte iyyuu as dhafa'aniitu madaamuma taane sanitti si deebisu jechuudha. Kanaaf madaamuun akkatti ijoollee keenya irratti dhiijistii jechuudha. Akkuma barbaadettaatii jechuudha. Isin galee odoo biiroon keenya xiqqaaqee qabaatee har'a ijoollee keenya qilleensa irratti naftuu jechuudha ishee. Kanaaf adaraa keessanii waliif sheerii godhaatii wal biraan gahatee bakka dhimmi ilaallatu biraan gahaa adaraa keessan ijoollee. Mucayyoon kan hedduu gara nama nyaattii baay'ee xiqqoodha. Hojjedhee hojijjiira jettee biyya namaa dhuftee biyya namaa keessatti dararamaa jirti. Adaraa keessan gargaaraa namoonni viidiyoo kana agartee sheerii godhiitii bakka dhimmi ilaallatu biraan gahatee adaraa akka mucayyoon kun mana sanii baatee yookaan biyya isheetillee galtu yookiin immoo furmaan itti kennamuu fi biiroo deemtee furmaan itti kennamee fi yookiin kilaasiin qayyaannu wannaan qayyaramuufitti manni qayyaramuufitti jechuudha. Maaliif hundumti ilma namaatu hin nyaannadha kan biyya ormaa keessatti ijoollee keenya dararaa jiru waan ta'eef adaraa isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa. Dhaamsi kiyya isa kanaadha. Adaraa obboleettii keenya kana lubbuu isheetis baraaraa achi baasaa. Mucayyoon tun akka osoo waan ta'e namni keenya gaafa waa ta'e gaafa waa ati jireenya iyyattee homaa siin godhu garuu gaafa ati duute reeffa teetana galchuudhaaf viidiyoo meeqa sheerii godhu miiliyoona meeqa laalame jechuudha. Inni akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa obboleettii keenya waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu. Adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyo isin haa eegu siin jedha. Inni akkasiin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti viidiyoo kanaan turte gaarii siin jedha. Akkasuma kan warroonni yaadaa fi qeeqoo qabaatan immoo komenteetti barreessuu hin dagatinaa. Isinin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma laayik sheerillee gochuu hin dagatinaa. Isinin jedha laayik sheeriin keenya nu fayyada nama fayyada namoota biraa akka gootaasisan nama sin jajjabeessaa jechuudha. Inni akkasi waaqayyo sinaa eeguu bakka jirtanitti of eeggadhaa ijoolleen keenya siqaayee hedduu keessa jiru ammas.